Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein Official jaleertan gaa baga nagaan jiraatanii yoo geessisan jecha akkaataa bilbila keessan gaa raamiidhaa fi GB isaa adda baafattanii baruu dandeessan isin barsiisaa viidiyoo kana keessatti gaafii namoota karaa YouTubeetiin komentii jalatti nagaafattanidha. Akkasuma raamii yookaan immoo GB bilbila keessanii haala kamiin akka isin baruu dandeessan fakkeenyaaf bilbila takka osoo hin bitin namarraa ka isin laaluu qabdan dura buutanii raamii isaa yookaan immoo GB meeqa akka ta'e adda baafattanii baruu qabdu. Magaalarraa yeroo bilbila bitattanu osoo bilbila sana hin bitin bilbilli sun oriijinaala yookaan feekii immoo bareedaadha immoo akkasuma bareedaa miti isa jedhu kan isin adda baafattanii irraan laaluu dandeessanu raamii isaati. Raamii jechuun karaa raamii jechuun ka bilbila ittiin hojjetu isa tokkoffaadha jechuudha. Bilbila keessaa raamii isaa yoo gadaanaa ta'e bilbilli keessan gabaabumatti saffisaan itti fayyadamuu hin dandeessanu bilbila keessa sanatti jechuudha. Raamii jechuun sammuu jechuudha ka bilbilli ittiin hojjetu hamma namni fakkeenyaaf sammuu malee yaaduu hin danda'u waa takka hojjechuu hin danda'u waan ta'eef bilbillis kan inni ittiin hojjetu raamiidha jechuudha. Kanaafuu raamii jilbii akkasuma raamii isaa GB isaa meeqa akka ta'e eessarraan akka laaluu dandeessan yoo bilbila bitachuu kaatan awwala keessin bilbila tokko bareedaa ta'uu yookaan immoo oriijinaala ta'uu yookaan feekii ta'uu isaa adda baafattanii baruu ittiin dandeessanu GB bilbila sanaan laaluudha jechuudha. Bilbilli sun GB isaa guddaa ta'e footoo viidiyoodhaa fi akkasuma wantoota adda addaa baay'ee isin qabachuu danda'a. Ammoo gadaanaa yoo ta'e GB isaa xiqqaa yoo ta'e footoodhaa fi viidiyoo baay'ee isiniif fuudhu jechuudha. Raamii isaa akkasuma akka isin saffisaa itti hin fayyadamne isin godha jechuudha yoo raamii isaa xiqqaa ta'e. Bilbila akkamiiti ka oriijinaala yookaan immoo bareedaadha kan jedhamu akkasuma bootaa guddaa qabatu kan sirriitti bilbila bareedaadha jedhamee waamamu takka raamii isaatiif akkasuma istooreejii isaa eessaraan akka laaltanii adda baafachuu dandeessan isin barsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kanan isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan gaa viidiyoo dhaggeeffatan laayikii tuquun dhaggeeffadhaa. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf sheer godhaa godinyaa keessanii isiniin jedhaa laayikii tuquun akkasuma hamilee guddaa namaa kennaa. Viidiyoo dhaggeeffatan laayikii osoo hin tuqin bira hin darbinaa isiniin jedhaa. Laayikiin waa takka isinirraa hir'isu garuu namoota viidiyoo dalaganuu fi hamilee baay'ee nama jajjabeessa isiniin jedhaa. Bilbila keessa irraa awwala akka isin gootan karaa takka eega bituudhaa kaatanii osoo hin bitiniin duratti raamii ilaaltu. Siitingii bilbilaa kanarra eega seentanii raamii isaa meeqa akka ta'e adda baafattanii baruudhaaf jechuudha. Gaafii kana namoonni YouTube biyyaatti na gaafattan ni jirtu. Nafaana turaan isin jedhaan gadhuma viidiyoo. Siitingii bilbilaarra eega seentanii baatir and device care kan jedhu kana isinii bahaa jechuudha. Kan nama takka yookaan immoo haala kanaan baasuu danda'a. Device care jedhee yoo isinii baases haala achuma irra gatuqxu jechuudha. Baatir and device care bakka jedhu kana irra gatuqxu jechuudha yeroo takkaaf. Achirra eega tuqxanii haala kanaan akka keessa isin naqaa jechuudha. As keessanii karaalee isin ittiin istooreejii bilbila keessanii baruu dandeessanu bakka istooreej jedha kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Istooreejii kanarra yoo isin tuqxan bakkuma akkasuma internal storage bilbila keessanii keessa isin geessaa jechuudha. Asirratti amma fakkeenyaaf gaa bilbilli kun raamii isaa 100 fi storage isaa 128 waa hedduu ofirraan qabu jechuudha. Kan namtaa takka asirratti 200 fi 60 ta'uu danda'a. 128 ganjallaa kan jiru immoo 64 dha. 64 jiddu galeessa 128 jechuun bareedaa bootaa guddaa kan isinii qabatudha. Ammallee 200 fi 60 jechuunis bootaa guddaa kan isinii qabatu bilbila bareedaa jechuudha. 128 yoo ta'e bilbila bareedaadha. Akkasuma 200 fi 60 ta'e bareedaadha. 64 garuu jiddu galeessa akkasuma 64 illee baay'ee bareedaadha. Bilbilli waa takka qabachuu hin dandeenye yookaan immoo bootaa guddaa kan hin qabne 32 akkasuma ni jira. Storage isaa asirra 32 kan jiru bakka kanatti 32 kan jiru ni jira jechuun sun footoo guddaadhaa fi viidiyoo baay'ee isinii qabachuu hin danda'u. Hamma waa takka itti fayyadamne asirratti 38 itti fayyadame akkasuma parsantaa 30 jechuudha. Karaa gabaabaa asirratti 38 gaabaa itti fayyadamee jira. Garuu ganaa hanga kana naafaa jechuudha. Hanga kana naafaa jechuudha kan itti fayyadamu. Viidiyoodhaa fi footoo baay'ee naaf fudhachuu danda'a jechuudha. Karaa 128 bootaa guddaa isinii qabata faayidaa guddaa qaba jechuudha. Yoo kana bitattan yookaan bilbila bakka ittiin adda baafattanii baruutanudha jechuudha. Inni tokkoffaan isaa asirraa jechuudha. Inni lammaffaan isin adda baafattanii baruu dandeessa miimoor. Miimoor jechuun akkuma nama isinitti hime akka bilbilaatti hogguu laallu sammuu jechuudha. Akka bilbilli ittiin dalagu jechuudha. Karaa gabaabaa sammuu kan ittiin bilbila dalagsiisu miimooriidha. Miimoon isaa kun yoo guddaa ta'e bilbila keessa saffisa akka isin itti fayyadamtan isin gargaara. Intarneetii fedhe ta'e bilbiluma takka saffisaa fi akkasuma fixnatii kennaaf jechuudha. Saffisa kennaaf jechuudha yeroo itti fayyadamtan keessatti. Miimoorii kana meeqa akka ta'e yeroo laaltanuu asumarraa osoo hin bahin bakka miimoor jedha kaanii seentu jechuudha. Bakka miimoor jedha kaa seenuudhaan addanii baafattu asirratti miimoor jedhee jiraamti. Fakkeenya ganjallaa kana raam pilaas jedhee jira jechuudha. Ganjallaa kana raam pilaas bakka jedhu kana irra gatuqxu jechuudha. Hammaan koo asirratti 6 fi 4 fi 2 garuu 8 ni jira jechuudha. Idaa 8 6 akkasuma hanga 2 jira jechuudha. 4 2 jira jechuudha asirratti miimooriin kun.
Raampilaasiin kun jechuudha. Kanaafuu raampilaasiin akkasuma afuris hedduu guddaadha. Yeroo takka asirratti 6 fi 8 baay'ee bareedaa botaa guddaa qabatudha. Afurillee baay'ee bareedaadha. Akkasuma saffisaan itti fayyadamtu bilbila bareedaa jechuudha. Yoo lama ta'e garuu gadaanaa yookaan immoo botaa guddaa isin qabachuu hin danda'u yeroo footodhaa fi viidiyoo adda addaatti dhiyaatan saffisa ni dhaba si'aan guutaa jechuudha. Asirratti miimooriin isaa kun jechuudha. Kanaaf asirraan kan adda baafattan irraanfachuu hin qabdanu bilbila irraa siitiin irra eega seentanii karaalee ittiin adda baafattanu bakka baatir and device care bakka jedhu kana tuquudhaan keessin ilaaluu dandeessan jechuudha. Bakka memory fi storage bilbila keessatti asirratti gaa baatir and device care bakka jedhu kana tuquudhaan raampilaasiin bakka ammaan irra qabee jiru kana bakka mallattoo samaayii kana irra seenuudhaan raamii bilbila keessanii meeqa akka ta'e adda baaftanii akkasuma baruu dandeessu jechuudha. Asirratti raamii isaa adda baafattanii eega bartanii bilbila takka bareedaa ta'uuf dhiisuu orjinaala moo feekii dhasa jiru bilbilli raamii isaa 6 fi 4 fi 8 bilbila bareedaadha jechuudha. Bilbila orjinaala kan saffisaan itti fayyadamuu dandeessanuu jechuudha. Asirratti raamii isaa 6 fi 8 fi 4 yoo ta'e lamoota gadaanaa baay'ee saffisa hin qabu. Akkasuma storage isaa 128 260 fi 64 illee giddu galeessaa baay'ee bareedaadha. Garuu giddu galeessa tokko bilbilli 128 GB ta'ee ka'ee akkasuma raamiin isaa immoo 4 fi 2 kan qabu jira jechuudha. 128 raamiin isaa 4 kan qabu bilbila baay'ee jira. Garuu raamii 4 akkasuma botaa guddaa kan qabatu raamii 4 jechuun baay'ee guddaadha. Haala kanaan bilbila takka raamii isaatiif GB isaa ilaaltanii baruu dandeessu jechuudha. Osoo bilbila hin bitin bilbila namaa takka namaa bituu ta'e ofii bituu ta'e raamii isaa kana ilaaltan malee bilbila takka bareedaa jettanii wassanuu hin dandeessanu akkasuma yookaan immoo bituu hin qabdanu jechuudha. Haala kana adda baafattanii bilbila bareedaa takka yookaan immoo bilbila orjinaala ta'e takka adda baafattanii baruu dandeessu isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa dhumarratti namoonni akkasuma chaanalii hankoo hin beekne ko jala seenu akkasuma viidiyoolee baay'ee jala gadhiisan jira waa'ee TikTokii barnoota Facebookii TikTokii barnoota Imo barnoota siitingii bilbilaa hedduu chaanalii YouTube kootti jala galu anga ni argattu bakka viidiyoo jala kaawwachuudhaan viidiyoo baay'ee jala argattu jala galaa irraa baradha akkasuma playlist yoo galtan barnoota siitingii moobaayilaa barnoota YouTube barnoota Imo fi akkasuma hojii onlaayinii barnoota Gmail barnoota TikTokii barnoota Facebookii kan jedhu playlist YouTube kootti jala yoo galtan viidiyoowwan babbareedaa ta'e achi jala argachuudhaan akkasuma bilbila keessan keessirreeffachuu itti fayyadamuu dandeessu. Jira haala kanaan itti fayyadamaa sin jira viidiyoo kun namoota hedduu waan fayyaduuf godinyaa keessanii share godhaa akkasuma namoonni gaafii qabdan waan bilbilaa wal qabate gaafii yoo qabaattan komenteetti naa barreessaa barnoota kutaattan hanga walitti deemnutti nagaan tura.